Video teenya tanarraatiin kan ilaallu akkaataa ittiin miipaas irraa meekaa hojjettan walitti sassaabatan baafachuu dandeessanidha. Kan isinitti agarsiisu video darbe keessatti akkamitti miipaas irraa doolaara keessa walitti sassaabachuu dandeessan, miipaas meekaa akkaataa ittiin argachuu dandeessan karaalee 4 isinitti agarsiiseetiin ture. Videoowwan asirratti argartan kanneen lamaan daawwachuu hin dagatinaadha. Sababni isaas inni kun akkaataa ittiin verify gootanii fi akkaataa ittiin akkaawuntii banatanidha. Inni asitti argitan kun immoo karaalee 4 kan ittiin miipaas irraa meekaa kana walitti sassaabachuu dandeessan yookaan taaskiiwwan hojjechuu qabdanidha jechuudha. So kanarraa keessatti immoo baasaatiin isinitti agarsiisa. So wanta hojjedhu kamiyyuu ani jalqaba irratti akkaawuntii banachuu akkaataa ittiin hojjettan erga isinitti agarsiisee booda irratti maalidha? Withdraw akkamitti gochuu dandeessan, akkamitti baafattanii itti fayyadamuu dandeessan kan jedhudha har'a kan ilaalu jechuudha. So miipaasii kan koo irratti wanta hojjedhe isinitti agarsiisu. So gara meekaa kan kootti seeneetiin jira. Akkuma asirratti argartan 7.6 naannoo sana hojjedheetiin jira. 7.6 geenneetiin jira. So 7.6 immoo doolaaratti yeroo baafadhu isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa meekaan takkattiin doolaara 6 hanga 7tti yeroo amma kana kan gurguramaatiin jirtu jechuudha. Isin kan gurgurachuu dandeessan. Garuu namoonni 7 hanga 10tti deebisanii kan gurguratan P2P qaba. So isallee wajjin ilaala jechuudha. So akkaataa ittiin baafachuu dandeessan meekaa asirratti argamu kana ni ilaalla video har'aa keessatti. Akkamitti withdraw gootanii qarshii kanatti fayyadamuu dandeessan kan jedhu wajjin ilaalla hanga dhumaatti na faana turaadha. Nageenya isin daganne. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raabbe. Nageenyi kan koo kan kabajaa fi kan jaalalaa isin haadha qabachaa video har'aatiin kan ilaallu akkaataa ittiin meekaa keessan kan miipaas irratti walitti sassaabattan akkaataa ittiin baafachuu dandeessan ni ilaalla hanga dhumaatti na faana turaadha. YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii keessan kan barnoota teekinooloojii hojiiwwan onlaayinii hunda irraa argachuu dandeessanidha. Subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Video kana immoo like gochuun dagatinaadha. Dai gara barnootichaatti. Egaa akkuma asirratti argartan gara miipaasitti yeroo seentan available assetiin kan koo 7.6 dha. Kana jechuun meekaa 7.6 hojjedheetiin jira. Meek jedhamti. Meekiin takkattiin doolaara 7 olitti akka gurguramaatiin jirtu isiniif ibseetiin jira. So ishee kana baafachaatiin isinitti agarsiisa. Karaa ittiin hojjechuu dandeessan steepii hundaa isinitti agarsiisa waan ta'eef irra deebi'uu hin barbaadu. Akkaataa ittiin akkaawuntii banachuu dandeessanii fi verify gochuu dandeessanillee isinitti himee jira. Irra deebi'uu hin barbaadu. Egaa meekiin guyyaa 2 dura jechuudha update godhaniitiin jiran application isaanii yeroodhaaf hin hojjetu ture sa'aatii 6 jechuudha. Sa'aatii 6 hin hojjetu ture. So update gochuun dagatinaadha. Virginii haaraa update erga gootanii booda emailii keessatti galchuudhaan ergasii immoo passwordii keessan meekii keessan kan yeroo jalqaba ittiin banatan san yoo itti galchitan direct isin seensisa. Garuu passwordii keessan marsaa sadiif yoo dogongortan gootumaan guututti isin adabu seenuu hin dandeessanii. So iyyannoo isaanitti dhiyyeeffatu contact service qabanii isaanii wal qunnamuu isin gaafata jechuudha. So update haaraa Play Store irra seenaatii appicha san immoo update gochuun dagatinaadha. Ergasii immoo passwordii keessaniif emailii keessatti galchuudhaan salphama seenuu dandeessan. Amma akkaataa ittiin baafachuu dandeessan haa ilaallu. Egaa jala kanarratti settingiiwwan dhufan keessa assetis, mi-id, chat, link ka jedhuu fi explore ka jedhu ni argama. Isheen dhumarratti argamtu explore ka jettu kan amma isinitti agarsiisaa jiru kanarra seentan salphamatti ishee kana gurgurachuudhaaf jechuudha. Egaa yeroo meekii kana baafachuudhaaf yaaltan neetworkiin keessan bareeda ta'uu qaba. Neetworkiin keessa hin hojjetu yoo ta'e P2P akkaawuntii kana isiniif hin banu. So akkaataa ittiin banachuu dandeessan illee amma ni ilaalla. So gara fuula kanaatti isin fudhata wantoota tokko update godhanii dabalaniitiin jiranii. Sababni isaas help centeriin kanaan dura hin jiru web3 wantoota tokko itti dabalanii jiranii wantoota itti dabalan kana yeroo itti aanutti ilaaluu dandeenya. Har'a akkaataa ittiin irraa baafachuu dandeessan waan ta'eef dakara dhuftanii app store ka jettu jalatti transaction ka jettu ni argamti. Ishee jalatti immoo click to join ka jettu ni argamti. Mallattoo magariisaan kan argamtu jechuudha. Mallattoo magariisaan kan argamtu transaction ka jettu ni argamti. Click to join ka jettu kanarratti click gootan. Ergasii immoo gara website isaanii kan itti meekaa kan ittiin gurgurachuu dandeessan gara akkaawuntiiwwan adda addaatti jechuudha. Gara Binance'itti, gara Bybit'itti, gara OKX'itti, waletiiwwan exchange jennu kanneen doolaaraan garasitti gurgurachuu dandeessan meekii takkaa tana jechuudha. So haga hojjettan jechuudha waan hojjettan. So ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata. Akkuma asirratti argartan mi transaction jedha. Egaa asirratti language jiruu dandeessan English bakka jedhu kanarra kilik gochuudhaan afaan Ingiliffaatiin moo yoo gootan murteessaadha. Mi transaction jedha. Egaa yeroo hundayyuu asirratti trade gochuu dandeessan. Meekaa keessan gara barbaadanitti namoota wajjin P2P qaba bakka itti walirraa bitan jechuudha. Namoota gurgurachuu dandeessan akkamitti gurgurachuu akka dandeessan step-dhaan ilaala jechuudha. So ergasii immoo akkuma asirratti argartan maal gootanii asirratti go to register yookaan immoo miipaas ka jettu jalatti ni argamti. Lamaan keessaa tokko irratti kilik gootanii more filatamaan go to register ka jettu kanarra kilik gochuudhaan
Accounti keessan ni qabda waan ta'eef kamii paasiidha isa wal qunnamsiiftan. Register warroonni immoo scan gochuudhaan login godhanii seenan namoota accounti hin qabnedha. So isin ni qabda waan ta'eef select registration method kan jettu ni argamti. Jalatti immoo wantoota lamatu dhufa. Tokkoffaa register with me pass kan jedhuu fi scan QR code to register kan jedhu ni argama. So isin kamiin filattanii register with me pass kan jettu ka jalqabaa ni filattanii hedduu tokko salphaadha. Ergasii immoo search godhee QR code isiniif kenna isas ni ilaala jechuudha. Ergasii akkuma masarratti argattan security verification kana xumuri isiniin jedha puzzle isiniif kenna ishee kana walqixa gootan jechuudha. Ishee asirra argamtu kana qabdanii walqixa gootanii akka hin dogongorre yoo dogongortan fail isiniin jedha jechuudha. So ergasii immoo redirect godhee garanatti isin deebisa. Ergasii immoo asirratti secondin kun osoo dhumatti daftanii connect gootan secondii torba isinii kenna secondii san keessatti connect gochuu qabdan. So ergasii immoo authorization successful isiniin jedha gara webitti ni deebitan jechuudha. Gara website chaatti ni deebitanii login godhee isiniif bana jechuudha. So login godhee networking gaariin jiraachuu qaba yookaan fail isin harkaata. Networking bareen yoo jiraate congratulations isin jedha jechuudha. An kanaan dura waan qabuuf addressii stepin ittiin bantan kaduu kana ergasii immoo connect gootanii jirtanii isin jedha isin biratti jechuudha. So okay jedha. So fuulli amma itti argamnu fuula maaliiti? Fuula P2P ti jechuudha. So isa duratti isin jechaatiin jiru P2P dha. Asirratti maaltu argama? Akkuma asirratti agartan pricing meeqa takka 5.95 so almost jaha jechuudha yeroo ammaa kanarratti al tokko tokko torballee ni gaya. Garuu namoonni hanga meeqa takkatti kana isinirraa bitanii hanga 10 itti gurguratan. So sanis isinitti agarsiisa. Asirratti 5.9 yeroo ammaa kana meeqaan takkatti pricing isii kan gurguramaatiin jirtu. Asirratti ilaaluu dandeessanii namoota asirratti bitaatiin jira sale ka jedhu kanarra erga gootanii boona jechuudha. So asirratti ilaaluu dandeessanii namoota isinirraa bituu danda'anidha. Isaan kun 5.8 illee jira. So isaan kanneen keessaa reetii bareeda kan qabu ni ilaaltan. Amma fakkeenyaaf asirratti ilaalaadha. Inni kun reetii 99.63 dha. More filatamaadha namni kun. 5.9 jahan yeroo amma kana bitaatiin jira. Meeqaan inni bituu danda'u immoo duwwaa 45 hanga 300 meeqiitti bitachuu danda'a jechuudha. Namtichi kun hanga ammaatti immoo meeqaa 300 qaba. So asirra ilaaluu dandeessan. Karaan inni ittiin bitu immoo Binance'dhaan, Bybit'dhaan, UID in chat ka jedhamu illee ni jira isatti illee. So kan biraatiin illee ni bitaa isaan kunniin Jazza Cash ka jedhamu illee ni jira biyya Hindi keessatti hojjeta baay'ee. So easy Pisa ka jedhamu illee ni jira. So isaan kanneen keessaa kaffalatan Binance qaba, Bybit qaba, Bitget qaba kanneen keessaa filadhee tokkotti ni bada. Binance akkaataa ittiin banachuu dandeessan, Bybit akkaataa ittiin banachuu dandeessan, Bitget akkamitti banachuu dandeessan isiniif hojjedhee jira. So akkaawuntii isaa yoo qabaattan amma stepin hordofnu hedduu tokko salphaadha. Ergasii immoo haala kanaan isaan kanneen keessaa ni filattanii inni biraa immoo asirratti isinitti agarsiisuu barbaadu buy ka jedhudha. Kana jechuun isin namoota kanneen irraa bitachuu yoo barbaaddan isin meeqaa kana namoota irraa trader yoo taatan isaan contact service qabanii contact service isaanii wal quunnamtanii trader ta'uu barbaada yoo jettanii trader isin godhanii ergasii immoo meeqaa asirratti ni bitanii namoota irraa 5.9 nama fakkeenyaaf kan gurgurachuudhaaf deemaatiin jiru. So 5.9 erga bitanii booda asirra buy ka jedhu kanarratti beeksisa ni baasanii fi ergasii immoo 6.5 asir kan gurguraa jiru jira. 6.8 kan gurguraa jiru jira. 7.2 kan gurguraa jiru jira. Asirratti ilaala 7.5 kan gurguraa jiru jira. So 7.5 illee jira. 8 jira. Hamma 10tti jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf inni kun 10dha kan gurguraatiin jiru. So haala kanaan jechuudha dhaggeeffatan koo isinis bittanii gurguruu ni dandeessanii jechuudha. So isa viidiyoo sanii akka isiniif hojjedhee barbaadan immoo yaada keessan komentii irratti naaf barreessaa. So har'a kaayyoon keenya gurgurachuudhaaf waan ta'eef seel ka jedhu irra ni gootanii ergasii immoo namoota asirratti irraa bitachuu barbaadan keessaa tokko ni filattanii. So sana dura garuu wanta tokko hojjechuun dirqama keessa wanta tokko sirreeffachuun dirqama keessanii innis maalidha karaa ittiin kaffaltii kana ittiin argattan aad godhachuudha. So almost seel ka jettu irratti kilik gootanii namichatti ni gurguradha yeroo jettan direct add payment method keessan aad godha isin jedha. Add payment method isin jedha isarratti illee kilik gochuu dandeessanii yookaan immoo asirratti dootii sadiitu argama. Tuqaa sadiitu argama isarra kilik godha. Ergasii immoo isa jalqabaa asirratti argaatiin jirtan personal center ka jettu ni argamti. My ads ka jedhu jalatti personal center ka jettu kanarratti kilik gootan. Bakka kanarratti adreesii keessan kan Bybitidha ta'uu danda'a, kan Binance ta'uu danda'a, kan Bitget ta'uu danda'a, kan barbaaddan jechuudha asirratti ni galchitan. Kan maalidha? Kan doolaraa USDT jechuudha. So isaan kanneen galfachuu dandeenya qabna waan ta'eef. So akkuma asirratti argattan asirratti wantoota tokko tokko ilaaluu ni dandeessanii asirratti wantoota baay'eetu jira. So isin kana keessaa maal laaltanii payment method management ka jedhu ni argama. Payment method management ka jedhu kanarratti kilik gootan hedduu tokko salphaadha. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan kan koo asirratti adreesiin asirra jira. So gootanii payment receiving address ka jettu ni argamti. Isa irratti kilik gootanii ergasii immoo payment receiving address isin jedha select currency isin jedha select currency keessan select godha isin jedha. So asirra kilik gochuudhaan ergasii immoo USDT filattaniif
USDT filattanii fi ergasii immoo asirratti adreesii USDT dha ni fiddan jechuudha. USDT jalatti hin argama miti. Isarra kilik gochuudhaan haala kanaan fuula kana isiniif bana. So asirratti sirriitti xiyyeeffannoodhaan na dhaggeeffadhaa kan koo asirratti add USDT payment receiving address isin jedha. So name isin jedha maqaa keessan document keessanii verify gootan waan ta'eef passport ta'uu danda'a. National ID ta'uu danda'a. So isaan kanneen add gootanii jirtan waan ta'eef achirra direct fudhata. So kanaafuu maal gootanii chain type ka jedhu immoo ERC20 dha. Ethereum ERC20 dha. Isaan kanneen keessaa ni filattan. ERC20 jira, TRC20 jira, basic jira. So isaan kana keessaa TRC20 filadha. Isin kan barbaadan filadha. Chain type jechuun network type dha. USDT keessan network kam ta'uu qaba kan jedhudha. So isa kana isin ni filattan. Ergasii immoo address ka jedhudha. Asirratti bakki itti of eeggannoodhaan wanta baay'ee hojjechuu dandeessan. So exchange name ka jedhu argama. Kanneen keessaa exchange nameewwan kanneen keessaa ni filattan. Asirratti ilaalaadha. Exchange name ka jedhu jalatti Binance jira, OKX jira, Bybit jira, Bitget jira, Gate.io jira, Kraken ka jedhu ni argama. Coinbase, KuCoin, Hobby, Mex, Bitismap ka jedhamu jira. Isa baay'eetu jira jechuudha. Kanneen keessaa tokko filattanii tokko ichaan baafattan. So an almost Binance filadha. Isin kan barbaadan filadhaadha. Inni garuu optionala. An Binance filadha. Inni kun optionala. Rakkoon goota kan qabu Binance dha. Exchange name optionala. Addressii keessan garuu eessaa fiddan Binance irra deemnee finna. Kan maalidha? Kan TRC20 ta'e jechuudha. Isa kan akkamitti argachuu dandeessan? Isin ERC20 illee ta'uu danda'a. Ethereum 20 jechuudha. Networkiin isaa jechuudha. So addressii USDT amma eessaa finna Binance irra deemna. Gara Binance itti ni deemna. Binance irra ni deemna. Binance more ani wanti isaa salphamatti isiniif seena waan ta'eef yeroo kaffaltii wayii illee raawwattan akkanumallee yeroo isin fudhattan illee salphamatti baafachuu waan dandeettaniif Binance more filadhaan. Bybit, KuCoin, Bitget ka jedhaman kunniin isaan kunniin more filatamuudha jechuudha. So amma garanatti deemneetiin jira. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan jalqaba irratti add funds ka jedhu ni argama yookaan asset keessa seenuudhaan add funds ni argattanii. So add funds ka jettu kanarra kilik godha. Ergasii immoo kanatti P2P trading ka jedhu ni argama. On chain deposit ni argama. So deposit gochuu barbaadna waan ta'eef on chain deposit ka jettu filattan. Hedduu tokko salphaadha. Step kanarra deebiidhaan isinitti agarsiisaa jira waan ta'eef rakkoota kan qabu. Ergasii immoo kan ittiin baafachuu barbaadnu maalidha? USDT dha. USDT akka hin dogoggorre USDC osoo hin taane USDT dha doolaara jechuudha. USDT ni filattanii. Ergasii immoo network type dha. Asirratti network typein ERC20 jira, Tren jira. So an Tren dhaan baafachuu barbaada. So Tren TRC20 ka jedhu kana filadheetiin jira. Egaa asirratti argaatiin jirtanii USDT dha. Deposit addressing kan koo akkanumallee networkiin isaa maalidha? Tren TRC20 dha. So isa kana copy gootan asirra copy bakka itti gootan ni jira. Copy gootan isa kana copy ta'uu check godhaadha irra deddeebaati check godha copy ta'uu jechuudha. Ergasii immoo gara bakkichaatti ni deebina gara walletichaatti. Ergasii immoo address bakka jedhu kanarratti maal galchitan jechuudha. Isa amma copy goone kana ni galchina jechuudha. Paste gootan asirratti paste gootan. Asirratti argaatiin jirtanii miti. So asirra galchineetiin jira jechuudha addressii keessan. Tren TRC20 dha networkiin isaa. So addressii asirra galchine jira. Ergasii immoo confirm gootan jechuudha. Hedduu tokko salphaadha. Confirm yeroo gootan direct addressii keessan asirra connect isiniif godha karaa kanaan fudhattanii jechuudha. Amma steppiin jiru kanaadha. Argatan payment methodiin kan koo USDT dha, TRC20 dha, addressii kan koo asirra galfadheetiin jira. Amma maal gootanii qastii asirratti argaatiin jirtan kanaan duubatti deebitan. Keessaa yoo baatan direct isin deebisu waan ta'eef of eeggannoodhaan hojjedhaadha. So isee kanaan of duubatti deebitanii ammas of duubatti deebitan. Add gooneetiin jira waan ta'eef amma bakka itti gurgurachuudhaaf deemnudha. So meeqa qabna isin jedheetiin jira meeqa kanaan dura? Asirratti 7.6 qabna miti 7.6 isa kana amma 7.6 nan baafadha. So ilaalaadha amma steppi. So nan gurguraa jechuudha. So isa akkata ittiin gurguratan isinitti agarsiisu. P2P irratti ni deebitanii ergasii immoo seel ka jedhu irra ni gootanii namoota kanneen keessaa filatamaa isa kamiidha kan jedhu ni ilaaltan. Tokkoffaa kan ilaaltan Binance dhaan kun ni fudhata, Bybit dhaan, Bitget dhaan. An almost Binance dha. So namtichi kun naa kafaluu ni danda'a jechuudha. So inni kun ammoo Binance onlyidha. Amma fakkeenyaaf isa kanatti gurguradha jettan Binance qofa yoo qabaattanidha. Bybitiin fudhatu, Bitgetiin fudhatu, KuCoin fudhatu. So isaan kanneen addressii kanneen asirratti dogongorinaadha. Inni kunis akkuma asirratti agartan percentii 98 kennameefi Binance jira, Binance qaba, Bybit qaba, OKX qaba, Bitget qaba. So isa kanas ajaa'ibatti itti gurgurachuu dandeessan. So an more itti filatamaan kan jalqabaati reetiin isaallee cimaadha. Orderii 1351 xumureetiin jira nama haganaatiif orderii qabsiisee gurgurees bitatees jira jechuudha. So haala kanaan jechuudha orderiin isaa inni kun ammoo nama 5,136 dha. Percentiin isaa 98.96 dha. So inni kunis hedduu tokko filatamaadha. Binance qofaan fudhata garuu inni kun so haala kanaani inni kunis gatiin jara tokkoma
almost filatamaan isa jalqabaatti waan ta'eef isa jalqabaatti fudhadhaa jechuudha. Isa jalqabaa reetii bareeda qaba. So kanaafiyyuu seel kan jettu kanarra kilik gochuudhaan ilaaluu dandeessanii asirratti online keessan on godhachuu hin dagatinaadha. So isaan kanneen keessaa tokkochatti filachuu ni dandeettan jechuudha. Isaan kunniin lamaanuu online jira waan ta'eef rakkoota kan qabu. So isa jalqabaa kana filadheetiin jira. Isa jalqabaa kana gurgurachuu barbaada. Seel kan jettu kanarra kilik godha. So seel irratti kilik yeroo godhu akkuma asirratti agartan seel confirmation jedha. Orderii isaa asirra ilaaluu dandeessanii reetiin inni ittiin pricing inni ittiin bitaa jiru 5.96 dha. Almost $6 jechuun ni danda'ama. Meeqaan takka amount of for sale dha. Meeqaadha. So range inni ittiin bitachuu danda'u duwwaa tuqaa 45 meeqaadha hanga 300 ti. Amma haala kanaan jechuudha. Amma maal gootan asirratti jalqaba meeq kan jettu ni argamti. I will sell kan jettu hagam gurgurachuu akka barbaadda. Meeq kan jettu jalqaba kana kan dogongorre isa irratti meeqa jedheetiin barreessa. Maximum isiniif kaayaan nimtiyyuu 7.6 kan itti gurgurachuu barbaadu. 7.6 gara meeqaatti immoo meeqaadha jechuudha. Doolaara immoo doolaara 45.2 dha. So doolaara 45.2 amma hojjanneetiin jirra jechuudha. Viidiyoo jalqaba isiniif hojjedhe irraa hanga sa'aatii kanatti torbee tokko guun. So haala kanaan hojjechuu dandeessan. Doolaara 45 jechuun qarshii 5,000 olidha. So baay'isuu dandeessan 160. So haala kanaan. So haala kanaan eegasii immoo asirratti wantoota tokko ilaaluu dandeessanii fi immoo hagam isinirraa mura duwwaa tuqaa tokko 5 dha. So 7.5 isin bira inni gahaa jechuudha. So kanaafiyyuu total depositing 7.7 dha. Meeqaadha akkuma asirratti ilaaluu hin dagatinaadha. Sababni isaas wantoota kanneen yoo ilaalin hedduu tokko rakkachuu dandeessan waan ta'eef. So kanaaf tootaliin hangas ta'a waan ta'eef asirra maal gootanii duwwaa tuqaa takka isinirraa mura waan ta'eef ammauntiin an qabu 7.6 qofaadha. So shanitti deebisaa jechuudha. Shanitti yeroo deebistan 7.6 ta'a sirrii dhufaa jechuudha. Akkuma asirratti agartan 7.65 dha. So kanan qabullee asirratti ilaalaadha. 7.61 dha. So ammas hin gahu jechuudha. So hin gahu waan ta'eef maal gootan ammas irraa hir'iftan. Fakkeenyaaf 7.4 yoo goone gahaadha jedheetii yaada. So akkuma asirratti agartan inni kun gahaadha. 7.6 meeqa ta'a? 7.6 duwwaa 92 dha. So 7.6 tokko 9 akkas qabna waan ta'eef gahaadha jechuudha. So doolaara 44 itti deebi'a jechuudha. So haala kanaan isa kana baafachuudhaaf deemna waan ta'eef amma maal gootan asirratti confirm steppiin jiru kan ammaan booda of eeggannoo isin gaafata. Daqiiqaa muraasa keessatti kan raawwatanidha of eeggannoodhaan. Ergasii immoo confirm. Ergasii ammas meeqaan isin fudhachuudhaaf deemtan isa kanadha 7.6 dha. So confirm gootan. Isa asirratti argamu jechuudha. So confirm. Ergasii immoo iskaan godhaa isiniin jira go to authorization authorized kan isiniin jiru inni argama go to authorized kan jettu kanarra kilik gootan. Ergasii immoo redirect isiniif godha connect gootan daftanii jechuudha. Steppii jiru kana sirriitti hordofaadha. Authorization successful isiniin jedha ammas garanatti deebitanii bakkichatti jechuudha. Gara fuula kanaatti isin fudhata akkuma asirratti argattan fuula kanarratti jalqabarratti daqiiqaa isiniif lakkaa ergasii immoo process GTS isin jedha buyer accept isin godheetiin jira. Waiting for seller to deposit kan inni argama daqiiqaa 10 dha kan isiniif kennu daqiiqaa 7 irra geenneetiin jira dafnee xumuruu qabna jechuudha. So kan itti gurguruudhaaf deemnu 44.4 dha. Pricing inni ittiin bitaatiin jiru 5.96 dha. So 7.4 meeqa itti gurguraatiin jirra. So haala kanaan maal gootan jechuudha adreesii isaa nuuf kenneetiin jirra. Adreesii kana copy gootan. So adreesii kana copy godhaadha. Sa'aatii kana keessatti kafaluu fi qabna waan ta'eef kafaluu fi qabna daqiiqaa kana keessatti jechuudha. Daqiiqaa 7 kana keessatti kafaluu fi qabna. Daqiiqaa 10tu isinii kennama. So kana keessaa 7 dha jechuudha. So copy gootan adreesii isaa kana. Iskaan gochuu dandeessan asirratti transfer adreesii kan isaati. Isaaf erguu qabna jechuudha. Meeqa 7.6 kana jechuudha. So akkuma asirratti agartan 7.64 dha jechuudha. 7.46 dha. 7.46 kana qabadhaadha. Mee erginaafi jechuudha. So adreesii isaa kana copy goona. Copy gootan copy successful isin jedha. Adreesiin isaa kanadha. Transfer adreesii kan jedhu jalatti argama. Copy godha. Amma garamitti deebina gara adreesii keenya kan meeqaatti deebina. Miipaas itti deemna. Miipaas irra ligeessentanii booda bakka adreesii keessan itti ilaaltan jechuudha. Available balance keessan itti ilaaltan asirratti sendi kayetuun ergamti. Sendi kayetu kana irra kilik gootanii. So jalqaba irratti maal galchitanii receiving address dha. Jalqaba irratti jechuudha. Kan duratti maal goone jechuudha. Copy goone san asirratti kan isaa jechuudha. Isaaf erguudhaaf deemna. Adreesiin isaa kanadha. So amount ammoo asirratti sendi amount asirratti ni barreessitanii 7.46 isa kana akka asirratti barreessadha. Balance kun garuu qabaachuu qabdan balance kana jechuudha. So haala kanaan akkuma asirratti argatan optionalidha. Miimoon rakkoota kan qabu. So haala kanaan gaasfii hangana isinirraa mura. Ergasii immoo wanta lama galchuu qabdan. Adreesii isaa asirratti ni galchitanii receiving address irratti kan copy gootan send amount 7.46 dha. So asirratti next gaheetu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo 7.46 dha kan gaafatamne illee isuma kanadha. Confirm gootanii fi adreesiin isaa sirriidha. So confirm ettan. Ergasii immoo
password keessan kan sirriidha kan wallet keessanii itti galchitan jechuudha. Digitii 6 kan ta'e jechuudha. Isa san itti galchitanii. So akkuma asirratti argattan successful isiniin jedha. Asirra erga osoo jirtan successful erga isiniin jedhe isa kana screenshot gootan akka hin dogongorre. So fuula kana salphumatti maal gootanii screenshot gootan jechuudha. Screenshot gochuun dagatinaadha. Fuula kana successful gootanii jirtanii kaffaltanii fi jirtan 7.46 jechuudha. Amma as keessa duubatti osoo hin bahin garanatti deebitanii ergasii immoo kaffaltii raawwattanii fi jirtan waan ta'eef so amma asirratti maal gootanii asirratti chat kayyattu ni argamti. Chat kayyattu kana irra kilik gochuudhaan maal gootan jechuudha. Hedduu tokko salphaadha. Ergasii immoo asirra message ergitaniif jechuudha. Message ergitanii fi gara message isa itti ergitan geendeetiin jirra. Asirratti maal jettanii dan jettan. Dan xumuree jira jechuudha. Message ni ergitanii fi ergasii send gootaniif dan gootanii jirtan. Amma immoo screenshotii mallattoo gaalaariidhaaf fakkaatu asirratti argamti. Isirra kilik gochuudhaan egaa isa screenshotii erginaaf deebisnee jechuudha. Isa screenshot goone kana ni erginaa fi ergasii immoo dalanatti submit keetu ni argamti ni erginaa fi jechuudha. Hedduu tokko salphaadha steppiin isaa. Ergasii immoo screenshotii erginee fi jirra. Amma fuuluma kana irratti eegdan hanga isiniif kafalamutti jechuudha. Screenshot erginee fi jirra. Wanta hundayyuu erginee fi jirra. Dan yenneetiin jirra. Asirratti ni eegdan. I am waiting jedha. Hanga inni nuuf kafalutti amma immoo ni eegna. Maaliif isas amma jalaa qabamaa jechuudha. Innis bittaaf gurgurtaa adeemsisuu hin danda'u nu wajjin jira waan ta'eef so amma haga inni nuuf ergutti emailii yookaan immoo karaa Binance keenyaatiin hanga nu ergutti ni eeyna. Ergasii immoo isaafis accept goonaa fi akkamitti accept akka gochuu fi dandeessan ni ilaalla jechuudha. So akkuma asirratti argattan dhageeffata kan of eeggannoon guddaan isin gochuu qabdan yeroo ergitan transaction fee itti dabaluu hin dagatinaadha. Isa kana of eeggannoodhaan hojjedhaadha. So akkuma asirratti argattan buyer has paid naan jedha. Check and send meeqa jedha. Egaa isaafis gallakkisuu qabna jechuudha meeqa kana. So kan isaas qabameetiin jira kiyyas qabameetiin jira. So inni naaf ergeetiin jira jechuudha. So sistema irratti gallakkisaa fi akkamitti akka gallakkisuuf isinitti agarsiisa jechuudha. So akkuma asirratti argattan message tokko na bira dhaqabeetiin jira. Maali irraa Binance irraa. Binance jedha banneetiin haa ilaallu. So meeqaan kun naaf ergamu kan argisiisu jechuudha. So banneetiin ilaalla. Doolaara meeqaadha 44.4 ture miti. So isan ilaalla jechuudha. So kan kanaan dura 63.31 ture refresh goona jechuudha. Isa kana kan jalqabaati. Amma immoo 44 itti dabala jechuudha. Dhibbaa fi meeqa akka ta'u isin walitti naate eda'uu ni dandeessanii. So akkuma asirratti argattan 107.77 geenneetiin jira jechuudha. 63 irraa refresh yeroo goonu namni kun naaf kafaleetiin jira jechuudha. So asirratti illee message keessa seenuu ni dandeenya. Message keessa haa seenu osuma keessatti emailiidhaan illee isin dhaqqaba jechuudha. Emailiidhaan illee isin dhaqqaba. Akkuma asirratti argattan transaction jedha. Saatii amma ani itti waraabaa jiru 10 irratti saatii 4 daqiiqaa 10 irratti kan naaf ergamillee asirratti ilaalaadha. Asirratti 10 duwwaa 9 irratti jechuudha. So daqiiqaa tokko booda jechuudhaan viidiyoo kana kan waraabaatiin jiru. So haala kanaan deposit successful na jira 44.4 galnaa lakkifameetiin jira. So na dhaqabeetiin jira jechuudha. Haala kanaan check gootan jechuudha. Emailii irratti illee isiniif ergama yeroo kana jechuudha. Emailii keessanillee isin dhaqqaba. So emailii irratti illee yoo isiniif dhaqqabu erga check gootanii booda namtichi kun xumuree jira waan ta'eef ammas isaaf maal goona jechuudha. Meeqa kana gallakkisna. So isa gallakkisuudhaaf immoo asirra ni dhufna. Bakka deposit jechuudha. Inni xumureetiin nuuf xumuree jira waan ta'eef asirratti uf duubatti ni deebitanii qastii kanaan uf duubatti deebitan mallattoo V fakkaattuun. So ergasii ammoo akkuma asirratti argattan progress detail keenya ilaalaadha. Egaa haala kana jechuudha. Buyer accept na godhee narraa bituudhaaf. Ergasii immoo seller deposit anis inni galchee fi adreesiin isaa asirratti argama. Ergasii immoo buyer paid dha. Asirratti naaf kafalee adreesii kan koo kanaadha. So asirratti immoo seller of payment jedha. Seller confirms. Seller jechuun anaadha kan itti gurguraa jiru. Anatti maal gochuufii qaba? Confirm gochuufii qaba. Daqiiqaan kun osoo dhumatiin confirm gochuufii qaba jechuudha. So akkuma asirratti argattan transfer addressiin isaa kanadha. Transfer addressiin kan koo isa kanadha. Chain typein isa kanadha. So isa kana ilaalaati. Ergasii immoo isin dhaqqabu erga check gootanii. Check osoo hin godhin gonkumayyuu gadi lakkisinaa fi maaliif hin nyaatamta waan ta'eef. So rakkoo yoo jiraate immoo screenshot godhaa isa isiniin jedhe san naaf hin kafalamne jettanii gooto appeal kayyattu ni argamti. Asirra kilik gootanii yoo isiniif hin kafalin namtichi sun asirra iyyannoo ni dhiyeeffattaniif jechuudha. Ni ergitaniif screenshot fuula godhaa isiniin jedhe kan ittiin erguu fi keessan kaampaanichaan ni beeksiftan. Ergasii immoo isaan immoo ni ilaalanii kan isaas gadi lakkifamne hanga ammaatti jechuudha. Qabameetiin jira. So ana maal gochuufi qaba? I have received jechuu ni qaba. Fudhadheetiin jira. Nagahee jira jechuun ni qaba. So I have received jedhanii egaa ana almost na dhaqqabeetiin jira waan ta'eef waan hundayyuu check godheetiin jira. So na dhaqqabeera waan ta'eef rakkoo takka hin qabu.
So hala kanaan check godhachuu ni dandeessanii. Email keessan check godhadhaadha. Binance keessan irratti kan kanaan dura qabdan irratti doolaarri kun dabalamu check godhaa. Ergasii immoo I have received kan kana click gootanii ergasii immoo wantoota sadiitu argama. Isaan kanneen hundayyuu yes jettanii ergasii immoo namtichi kunillee meeqa isaa gallakiftanii fi jechuudha. Hala kanaan ergasii immoo go to authorize isin jira. Isarra click gootan ergasii immoo asirratti connect gootan daftanii jechuudha. Isa kana step anama isin agarsiisan authorization successful isin jira. Amma gara page chaatti ni deebitanii ergasii immoo dhaggeeffatan ko haala kanaan kan isaas xumurameetiin jira. You have confirmed jedha. Kanaafiyyuu confirm ta'eetiin jira, xumurameetiin jira jechuudha. Haala kanaan xumurachuu, gurgurachuu ni dandeessan. So haala kanaan jechuudha. Binance kan koorraa kan jiru laaluu dandeessan asirratti jechuudha. Binance irra laalaadha. 63 ture amma 107 geenneetiin jira. So haala kanaan jechuudha. Doolaara 107 kana ani kan online irraa qofa hojjechaatiin jiru. Mi paasii more immoo doolaara 60 ol kanaan dura doolaara naannoo 30 akka baasee isiniif ibsaatiin ture. Naannoo doolaara 70 oli mi paasii irra hojjedha. So mi paasii irra jabaadhaatti hojjedha isin jechuu barbaada. Karaa ittiin hojjechuu dandeessan viidiyoowwan kanneen lamaan ilaalaadha. Irraa fayyadamadha. Haala kanaan gurgurachuu dandeessan. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Kanarraa asirratti xumuree jira. Waan afaan turtaniif hedduu tokko galatoomaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Hanga sitti nagaan naa turaa isiniin jecha. Warroonni YouTube channel kana faalotatan subscribe, like, share gochuun irraa fayyadamadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Hanga sitti nagaan naa jiraadha.